Ashamaa akkam jirtu nageenya jaalala waaqayyo bartaatti isin haa baay'atu obboleewwan keenya nagaa fayyaa keessan isiniin jedha ani jira galata waaqayyoo baga jiraattan isin lafa jirtanitti baga har'a geessan isiniin jedha isin jirtu nagaadhaa warreen mana keenya faaddisi taatanii akkuma beekamu ta'ee maatiin nuu ta'a fidhuma geessaniini warreen duraan turtan immoo viidiyoo kanaa ilaala yoo isin ilaaltan anaaf faayidaa qaba waan ta'eef mana madaamii jirtu wanni isinitti lakkaa'amtu hin jiru daataan kan madaamiiti ijjimoo ija waaqayyo isinii kenne waan ta'eef warri xinnoo ishii haa hojjetattu ilaallaa fi jettanii na ilaalaa warra isin dabbare immoo dhiisaa deemaa ilaalina isin baniina isiniin jedha akkasiin jecha anis subscribe isiniin godha warreen himoodhaan na dubbistanii karaa keessaa YouTube keessan naaf ergaa maaliif isinii jecha daataan banuu fi koof jecha daataa bana waan ta'eef subscribe isinii godhaanis walaa jajjabeessinu wajjinaa hojjennu isiniin jedha kanumatti aansee waan haaraa wayii qabadheen dhufee jira isa isinitti agarsiisa baay'ee dadhabeen jira dhiifama naa godhaa gabaa wayii deemee fagoo deemee dadhabee xiqqoo fuulli koo sunitti ulfaate dhiifama isin gaafadha ayyaanaaf sarpiraayizii wayii maatii dhaabbitame wayii isinitti agarsiisa maatii mucayyoo tokkootiif maallaqa ergite jechuudha kanumarraan isinii ka'a kuni suufiidha jechuudha kootii fi surree suufiidhaan bitee gabaa qaaqiidhaan deemee har'a bitee dhufe waan sagalee koo qaqqabadheef immoo malkan keessaatiin afur ta'eera dhugaa hubachuudhaafi namni keenya gurra manatti qabeen nama dhaggeeffata kanaaf jecha sagalee koo qaqqabadhe obsumaan ilaalaa isiniin jedha kun suufiidha gara baadiyyaatti kan ta'u fanan xiqqoo ishii gara tollu boolloo deema wanti kuni meeshaan kun gara tollu boolloo deema xiqqoo ishii magaalaa fi gara baadiyyaatti kanatu taa'ee maraxe kana jechuudha kun mircaa kooti isheen illee mara waan sitti tole biti naan jette malee bifa akkanaa biti hinata akkana bitettee dhugaadha natti dargine filannoo kootiin akkana bitee jechuudha baadiyyaatti deemu kiiloo meetira 3 fi walakkaa biti naan jette meetira 3 walakkaa miti jechuudha suufii nama guddaadha ta'u jechuudha meetira 3 fi walakkaa bite argitanii meetira 3 walakkaa bite jechuudha kanadha meetirri immoo birrii meeqa jechuu dandeessu meetirri tokko amma meeqaattiyyuu jira meeqaan binnaa meeqadha gatii isaa nutti hin himne jechuu dandeessu meetirri tokko hamma humni keessan dandeenye amma 2,000 hin jira meetirri akka humna keessanitti bitachuun immoo dirqama amma birrii 2,000 hin jira meetirri tokko jechuudha kanaafuu kana kunoo kanan bitee jechuudha obboleettii kiyya sumaan ilaali kana asirraan kaawwadhaa kan biraallee jira obsaan na eega daqiiqaa isinitti hin dheeressuunis maaliif na dhaggeeffataa waan ta'eedhaaf namoonni inni kan biraa immoo bidilibsii bitinaan jettee turte bidilibsii moo algalibsiidha bidilibsii kiiloo abbaa kiiloo 4 fi kiiloo 5 walakkaate abbaa kiiloo 5 walakkaate jechuudha garuu kiiloo 5 walakkaa jedhu malee kaartoonii irratti kan barraa'ee jiru jara birattis 5 walakkaa isiniin jedhu kiiloo 5 amma 5 walakkaa jedhu amma 5 guutuu hin beenu naan jedhani gaafadhee jennaani dhuguma 5 walakkaadha moo innaan fuudhee ilaaloo hin ulfaatu waan jedhu nuunuu giraanu gabba'e dhugaa dubbachuudhaaf duyyoo innaa binnee gurgurru giraanu gabba'e 5 walakkaa jedhu garuu 5 walakkaa miti naan jedhani kanadha jechuudha yaabaa yookiin yaabaasii isinitti agarsiisuu ni danda'a kunoo kanadha nama gaabaraa naa waraabu nabe malee irraa siqeetan isinitti agarsiisa silaa bareechee akkuma ta'etti amman bar tokko nama ta'e sirradhee seeraan isinii hojjedhutti seeraan hojjedhutti na dhaggeeffadhaa yookiin na laalaa akkuma isinitti toletti jechuudha isinitti agarsiisa dachaa lamaan jira jechuudha laakuun dachaafamee jira dachaa lamaan kunoo dachaa lamaanii amma kana bal'ata dachaa lamaan jira kanadha fadha olaale rakkoon qabu miti nan jibbitan miti kanadha jechuudha kiiloo 4 walakkaa 5 walakkaa jedhu
Abbaan 12 sin jira, abbaan kiiloo 9 sin jira. Akkasumatti birriin isaaniillee sadarkaa isaaniitiin jiru jechuudha. Birriin isaaniillee sadarkaa isaaniitiin jiru isiniin jedha. Kan biraallee jira ammallee wanni biraan hin jira na eegaa. Inni kun lamaan kun faazarii dhaabbatame jechuudha. Faazarii mucayyootii fi ammallee kan biraa jira kan faazarii dhaabbatame. Waaqayyo faa galatti ergamooniin koo dhalatte waanuma haaraa waaqayyo na gargaaree hojjechaa jira. Innaan naa jabaate immoo kana caalaa akkatti fufee hojjedhu abdiin qaba. Waaqayyo yoo jedhe jechuudha. Ammallee kan biraa kan faazarii dhaabbatame gaabiidha kun. Akkuma argaa jirtanii kunoo gaabiidha jechuudha. Fuudhee isinitti agarsiisa. Akkuma nama isiniin jedhe kanatti mijachuu didee akkatti waraabaa irraa fagaadhee isinii waraabaa yookiis qaama muluu isinitti agarsiisu naa mijachuu didee akkanumatti micayyoodhaaf footoo sana erga rakkoo hin qabu. Isheen nama wanti jedhu miti garuu isinitti agarsiisuu fi akkanumatti ilaalaa kanallee gaabiidha. Hojjaadhaan isinitti agarsiisuu nan danda'a. Hojjaan isaallee baay'ee dheeraadha. Gaabii akkanaas immoo xibabii akkanaa immoo ishee jaallate. Morma koo kanarraa kaasee nan dhaabbadhe jechuudha. Dhugaa amma tirfii xibabiin isaa lafa ga'utti lafa ga'ee jira jechuudha dheerinni isaa. Kanadha. Birri isaa meeqa jechuu dandeessu. Kanadha ilaalaa. Kanan jaalladhee kanan bite abbaa gadaan isin jira. Abbaa gadaan birrii 5,000 hin jira jechuudha gaabii abbaa gadaa. Mucayyoon abbaa gadaa naan hin jenne waan ta'eef ani isheen natti ergite kuulli isaa xibabiin isaa bal'atu waan naan jetteef kana jaalladhee jechuudhaan kana jechuudha. Abbaa gadaa nama 5,000 illee jira. Kaanis akkasuma jechuudha. Xilfiinsa xiqqoo waan afaan sanaa dhufuu dide malee shammaanee miti maaliif jedhan tokkollee hin jira 5,000. Kanaafuu kanan isiniin jedha. Kana garuu 5,000 miti ani kanan bite. Kana 4,500 hin bite. 5,000 hin binne. Abbaa gadaa miti waan ta'eedhaaf. Kana 4,500 hin bite. Innaan bitee jettee boondoortee wayii na gaafatte meeqaan bittennaan isuma dhugummaa isaa manaan bitennaan eessaa argitee rakkasaa akkanatti bittee ani kana dura eeggadda birrii 8,000 bitee dhugaa naan jette afaan isheetiin gabichuma keessa dhaabbattee jechuudha. Kana 4,500 hin bite ani isiniin jedha. Kanammoo birrii 3,700 hin bite jechuudha. Isinii galee kanaadha isiniin jedha. Kanammoo meetira tokko birrii 1,100 meetira tokko meetira 3 walakkaadha. Irra eeguu dandeessu isiniyyuu. Meetiri tokko birrii 1,200dha. Meetiri tokko meetira 3 fi walakkaan bite. Kanadhaas gatii isaa akeekkattaniittu jedhee abdiin qaba. Ammallee kan caalu tafee jira kan maazirii mucayyoo tafee jira. Shifoonii bittii malee naan jennaani. Shifoonii kana dhugaa arbachuu fi foorjidii hin bitu jedhee waan hin taane hin bitu jedhee baay'ee irra deemaa oolee isuma reefuu baay'eedha kuni. Carqii isaas isiniyyuu laan irra ooltu waan ta'eef argitaniittu. Innaa sana nuni aangoo kana innaa sana 3,500 hin bite. Birrii Dubaayin jechuudha. Birrii biyya kanaati. Birrii Dubaayii ergee Dubaayin bitee innaa sana. Garuu inni innaa sana bitee harreetii fi dabalee jiru uffanni maal bakka akkatti maraatee hin beeku. Keessuma shifooniin kun immoo faashinii dhufee jira ammoo 8,000 jira dhugaadha. Kan isaan immoo liyyuudhaan kollee kana ziippiin qabu duuba. Ziippiillee qaba. Carqiin isaallee baay'ee lallaafaa. Argitanii? Akkas isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe egaa obsumaan akkamitti ilaalaa malee ol dhaabbadhee isinitti agarsiise muluun kun mul'atu waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye. Haala manaatiifis manni illee naaf mijanne waan ta'eef ofirraa fageessee sirriitti agarsiisuudhaaf isiniin jedha. Garuu dhaabbadhee isinitti agarsiisuu dirqama kooti. Argitanii? Ani jaalladheera. Isin immoo waan isin jettanii hin beeku. Ani baay'een jaalladhee hodhaa isaas xaxamtuu osoo hin taane hodhaan isaas noormaali akka kan kooti. Sanan bitee uffatummaa isaa ilaalee isiniin jedha.
kuno harkisaas immoo kuno harka ishee golloddee sana bituu hin barbaanne harkisaas kunootti isiniin jedha. Ziippii isaas asitti argisiise mormi isaas kunootti isiniin jedha. Garbachuu baay'een jaalladhe iyyuu inni ulfaatallee maaliif haphii bichaa guutee jira hin barbaanne ishii. Itu ishii mucayyoon kalee wanti jechuun footoo naa ergu baatte dhugaadha waan haphii wayiin bitansee garuu footoo ishii naa ergite sanarraa laalee maraxee ofii kootii uffata ulfaatu laalee bitee borennaa galtootiyyuu maazirii kee irratti argite dhugummaaf soba isaa adda baafachuu dandeessan siin jedha haadha koo laxalaa qabaa birri isaa sanitti nama suutuma jedha taachuma achuma taa qazziraa sanitti nama qazziraatuma dhaggeeffadha laxalaa isaati kunimmoo. Laxalaamti isaatu baay'ee guddaadha. Hanga carqiisaa laakkan ulfaatu maraxee kan bitee dhugaa dubbachuu baay'ee murteeffataati. Shofshofee ishii karaarraa miti warra qaaqii qaalitti beektan jirtu achiin naqee isiniin jedha warra achi deemtan tarii jiraachuu dandeessu. Maa uffattee nutti agarsiista waan nama jechuu dandeessu guddina isaa isinitti agarsiisuufi malee rakkoo biraa hin qabu. Dhanni koos qulqulluudha waan ta'eef duubni koo qulqulluudha ishii gogaan koo. Keessaa immoo abboo abbee kamtiire kunuutti laxalaan isaallee dhugaa dubbachuudha guddinni isaallee hodhamaadhallee lakunayyuu ani hin hodhisiifne hodhamaadhuman bite inni galee qoocca'amaadhallee yoo xiqqoo ishirra deebi'atan malee qoocca'amaadha isiniin jedha kun hoolan immoo bitanii akkanatti illee hudduurra darbaa jechuudha guddinni isaa. Kunillee amma birri 5,000 jira amma 8,000 jira dhugaa ani waan ta'e hin beeku shufuniin kun akkatti maraachaa jira waan akka ta'e naa galuu dide akkas isiniin jedha isinitti agarsiisuufani sagalee koo gadi qaqqabadhee gaddiigaa jira maaliif innaa bitte nu waraabne tarii mana teessee gazzaba nutti dabaluu dandeessa tariin sobdaa maaliif achitti waraabne gabaa keessaa namoonni kaanoo gabaa keessa innaa deeman waraabanii bituu. Ankee kun maalii jechuu dandeessu sirriidha yaadni keessan hin jettan siniin hin jedhu yaadni nama gargar waan ta'eef jechuu dandeessu naam jechuu didee dugdatti mucaa baachaa harka tokkoon silkii baachaa deemee waan kana gochuun naam mijatu gabaan gabaa ayyaanaati gabaan gabaa guddaadha tokko attuun silkiillee narraa fudhataadha yaaddaa lamaan immoo birrii kanallee na yaaddaa sadaffaan immoo mucaan kun na camaroon dugdatti baadhee deemu amala qaba waan ta'eef. Naamijatu jechuudha waraabuudhaaf warra yaada akkanaa qabuufan himaa jira malee haati meeshaa kanaa garuu akka waraabuyyuu sammuu ishee hin jiru waraabee dhiisee wanni ishiin dubbattes hin jiru warra yaada kana qabuufan hime mucayyoon garuu na warra kootti kennituyyuu hin waraabin rakkoo qabu warra koo kee hangashiin jette isiniin jedha kana bichaa miti waaqayyo ishee eebbisu firaashiin lamallee aalgaan lamallee. Ganaa jira boritti bitamee boruma deemaa jechuudha kunoo waaqayyo ulfaatu ittuma fufaan malee wanti haaraan isiniin jira yoo isin dabbare dhiifama naa godhaa yoo isin irra tures na of galchaa isiniin jira namaaf qabadheef amma kanaati gatii kanaa na eegaa jirtu miti akkasin na eegaa jirtan nan beeka gatii kanaa na eegaa jirtu akkasin na eegaa jirtan nan beeka birrii 4,500 hin bitee jechuudha shufunii kana. Birrii 4,500 amma 8,000 amma 5,000 waan ta'etti jira shufunii gaafachuu dandeessu online irra laalaa ooltu waan ta'eefan waan isin sobu hin jiru waan inni itti dabalee gurguradhu isinitti himus waan inni argadhu hin jiru waan ta'eef dhugummaa isaa isinitti himaa jechuudha kanaafuu kana fakkaata firaashiin lamaaf aalgaan lamallee borbitamaa tullu boollootti yoo itti tole dhaqeen wal arginaa yoo itti toluu baate immoo hin waraabu isiniin jedha yeroo biraa amma walitti deebinutti waan haaraadhaan nama walitti deebinutti waaqayyo lafa jirtanitti isin haa eegu isin faanaa ta'u isinan jaalladha nageenyaa tura.
sagada birrii 10,000 wayitii yoo baay'ate 20 finne herreeguu dandeessu. Jinugaa walloo argu nagaan tura. Amma iddoo isaatti dachaasa.